jechi kun eessaa dhufeetu wangeelli amma jiru kuni akka kanatti barraa'ee kan jiru. Inni bara maal jenneetiin gaafa laallu wangeelli kun guutummaan guutuutti jecha waaqayyoo miti jennee wanti nuti dhiheessinu jalqaba irratti eenyu akka barreesse hin beekamu. Fakkeenyaaf Ibroota wangeela Ibrootaa eenyutu barreesse? Namni barreesse hin beekamu. Barreessaa wangeela Ibrootaa namni hin beekamu. Akkasumas kakuu moofaa keessatti illee yoo deemne kakuu moofaa keessatti seera shanan seera uumaa, seera bahuu, seera maalii kana eenyu akka barreesse wanti beekamu jiru. Fakkeenya tokko ilaallu. Seera keessa deebii boqonnaa 44 lakkoofsa 7 irratti Museen yommuu du'e sana nama waggaa 120 ture. Ijji isaa hin diimanne, humni isaas maal ta'a? Hin hir'ifamne jedha. Museen yommuu du'e jedhee kan dubbatu eenyu dubbataa jira? Maaliif wangeela keessatti kakuu moofaa yookaan immoo seeran shanan Museedhaan barraa'ame, Museetu barreesse jedhamee waan amanamuuf akka amantaa kiristaanaatti Museen du'ee jira waan ta'eef Museen qabrii keessa taa'eetu hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee barreesse. Qabrii keessaayyuu gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreesse kitaaba kanneen tokko. Inni biraa maal jenneetiin gaafa laallu Maatiyos, wangeela Maatiyos kan jedhamu eenyu akka barreesse hin beekamu. Maatiyos jalqaba irratti eenyu akka ta'e namni Maatiyos jedhamu dhiira haa ta'u, dhalaa haa ta'u, namni hin beekamu. Abbaan isaa eenyu akka ta'e, akaakayyuun isaa eenyu akka ta'e, haati isaa eenyu akka taate wanti beekamu hin jiru. Namni kun garuu nama kana barreesse jedhamee amanama wangeela keessatti. Maal jedha Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti Yesuus achi ka'ee otuu darbu nama Maatiyos jedhamu tokko otuu inni iddoo qaraxaa taa'u argee jedha. Otoo inni iddoo qaraxaa taa'u nama Maatiyos jedhamu argee jedha. Maatiyostu nama Maatiyos jedhamu jedhee dubbachaa jira. Maatiyosii kamtu barreesse? Maatiyosii kamtu Yesuusin argee jechuudha. Inni biraa macaafni kun kontiraaktii isaa jechuudha. Wal dhiita, wal dhaba jennee dhiyeessina. Wanti wal dhabu tokko immoo jecha waaqaatii miti jennee dhiyeessina jechuudha. Macaafni akka wal dhabu immoo haa ilaallu. Maarqoos boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti bokkaan roobaa jaayuu sagalee isin jeeqee maal jedha? Ilmoo harree sanas Yesuusii fidanii uffata isaanii irra buusan. Innis irra taa'ee jedha. Yesuus Kiristoos akka keessa kanaatti ilmoo harree qofarra akka ta'e dubbata. Ilmoo harree qofarnaa qabadha. Ilmoo harree akka ta'e dubbata jechuudha. Keeyyatatti aanu irratti maal jedha? Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 7 irratti harree sana ilmoo ishee wajjin fidanii uffata isaanii irra buusan. Yesuus immoo irra taa'eera. Amma harree lama dhufe asirratti. Haati dhuftee jirti, akkasumas ilmoon harree sanaallee dhuftee jirti jechuudha. Kanaafuu harree lama dhufe Amaariff irratti maal jedha? Taqammaxabbaachawum jedha. Lachuu irra taa'ee jira. Yoo taqammaxabbaachoo jechuun harree ilmoo sanaa fi akkasumas harree haadhaa sana irra taa'ee lachuu akkamitti irra taa'e? Walirra kaa'ee taa'e moo harree lamman bakkee tokkotti fidee irra taa'e kan jedhu gaafii keenya jechuudha. Kanaafuu jechi sagalee waaqayyoo gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barraa'ee isa harree lamarra taa'e Yesuus bakka tokkotti harree lamarra taa'e jedhudha moo isa harree ilmoolee ishee qofarra taa'e kan jedhutu sirriidha kan jedhu asirratti kaafna. Kanaafuu isa kamtu sirriidha jechi waaqayyoo isa kamiidha waliiruuf hin galle jenneetu kaafna jechuudha. Inni biraani wangeela keessatti waaqayyoo hin du'u jedha. Akkuma argaatan Yohaannis 1:18 irratti waaqa namni arge hin jiru jedha. Waaqni hin argamu akka wangeelaatti. Garuu seera uumaa 32 irratti maal jedha? Musee Yaaqoob ani waaqayyoon fuulleetti nan argee jedha. Yoo akkuma argaatan waaqayyoon fuulleetti argeera. Eenyutu? Yaaqoob. Kanaafuu dubbiin sagalee waaqayyoo isa waaqni hin argamu jedhu moo isa waaqni waaqa argeen jira ija isaa kootiin jedhee dubbatutu dubbii sagalee waaqayyooti jennee dhiyeessina jechuudha. Inni biraani matsaafa seenaa Mawaal seenaa baraa isa lammaffaa 22 lakkoofsa 2 irratti maal jedha? Akaaziyaas namni jedhamu መንግስት በጀመረ ጊዜ እድሜው 2 years old was Azariah when he began to reign. Kanaafuu waggaa 42 ture jedha. Eenyu Akaaziyaasiin kun jechuudha. Ammas irratti immoo dhufee maal jedha? Ammas matsaafa nagistii irratti maal jedha? 8:26 irratti መንግስት በጀመረ ጊዜ አካዚያስ የ22 ዓመት ጎልማሳ ነበረ ጀደ ነማ ወጋ ዲግደሚ ለማት ቱሬ ጀደ ይሄው አኩ መርጋርተን እንግሊዝ ፈረቲ ቲዮ እንደ 20 years ጀደ years old ወጋ ዲግደሚ ለማት ቱሬ ጀደ አካዚያስ ከናፉ ነምኒ ኩ ሞቲን ኩን ወጋን ኢሳ አከ ወንጌል ኩን ዱበቱ አፉርተሚ አፉርተሚ ለማዳሞ ወጋ ዲግደሚ ለማዳ ወሊተ ወንጌል ያብየ ኬኛ ኢሳ ከምቱ ገገሳ ፎረ ቁልቁሉቲን በራይ ኢሳ ዲግደሚ ለማቲሞ
isa furtamii lamaati gaafii barba deebii isaa argannaachu deebii isaa barbaannaachu inni biraa maal jennee siin gaafa laallu wangeelli kun dubbii sagalee waaqayyooti miti jennee wanti dhiyeessinu maa inni jennaani maa inni jennee siin gaafa laallu Loot ilmaan isaa lama wajjin ciisee jira Looxitti ijoolleen lama dhuftee ijoolleen isaa lamaan Looxiin akka gudeedde dubbata Wangeela uumaa seera uumaa boqonnaa 19:33 irraa kaaftanii arguu dandeessu jechuudha. Inni biraa maal jenneetiin gaafa laallu haati warraa abbaa warraa dhiiste kan biraa wajjin hin ciisuu ishee jedha. Seera fakkeenya 7 irratti maal jedha? Siree kootti qumbii sibiriidhaa fi qarafaa firfirseera. Kootu hamma lafti bari'utti jaalala keenya iddoodhaan hin ga'anna. Halkan guutuus itti gammadaa in bulla abbaan manaa koo mana hin jiru biyya fagoo dhaqeera korojoo isaatti birrii guuttatee fudhatee ka'eera amma ija goobanaatittu deebi'ee manatti hin galu in jettee kanaafuu haati warraa abbaa warraatiin alatti nama biraa wajjin ciisuudhaaf haala kanaan mirxifattee jechuudha. Kanaafuu dubbiin sagalee waaqayyoo isa kamiidha? Kana dubbiin sagalee waaqayyoo kana dubbataa waaqayyoon lammaffaa Hisqeel 23 lakkoofsa 19 irratti maal jedha? Isheen garuu isa bara ijoollummaa isheetti biyya Gibxiitti ejjaa turte sana yaadattee ajjeefamuu ishee ittuma hin baay'attee jedha. Isheen biyya sanatti michoota ishee warra dhaqni isaanii dhaqna harree in hawwitee jedha. Dhaqni isaanii dhaqna harree qaamni saalaa isaanii akka qaama harreetti kan guddatu hawwiteedha. Kanaafuu maaloo dubartii kana maqaa balleessu? Waaqayyootu dubartii kana maqaa balleessaa jira. Qaamni saalaa dhiiraa ishee hanqateetu qaama saalaa harree hawwiti. Dhaqna harree hawwite jechuun qaama saalaa hawwite jechuudha. Okay? So kanatu jecha waaqayyooti. Inni biraani dubbiin kun jecha waaqayyooti mitenneetiin wanti nuti ittiin falminu keessaa tokkoffaani. Inni biraa maal jedha? Seera weedduu caaluu sinii dubbisa. Weedduu caaluun sinii dubbisa jechuudha. Dubbiin kun sagaleen kun sagalee waaqaatii miti jennee wanti nuti ittiin morminu keessaa inni tokko maali jennaan weedduu caaluu isinii dubbifna mee takka. Hundi keessanuu tasgabbiidhaan jaalalaan kabajaan yoo sa'aatiin keenya gahuu baate jechuudha. Yoo sa'aatiin keenya dhumuu baate seeraan mee nu hordofaa tokkorraa kaafnee dubbifna. Sa'aatiin kee dhumaa jira. Please maal jedha? Okay. Itti rarraafamaa jedha. Harmi kee lachanuu ilmoolee kuruphee harmi kee lachanuu jedhe hoo ilmoolee kuruphee warra lakkuu warra daraaraa keessaa deeman fakkaatu. Kana jecha waaqayyooti. Waaqni harmi kee akka kanatti bareeda ilmoolee kuruphee lama fakkaatee dubbata waaqayyo. Harmi kee ilmoolee lama fakkaatee dubbata. Lammaffaa wangeelli kun jecha waaqaatiin jenneetiin gaafa dhiheessinu kakuu moofaarraa kaasee kakuu haaraatti wanti beekamu hin jirru. Sagaleen kun yookaan baaybiliin kun jecha kootiidhee hin dubbanne waaqayyoon. Baaybiliin kun yookaan wangeelli 66 jecha kootii dubbii kootii jedhee waaqayyoon dubbateera. Dubbii kootii dubbateera waaqayyoon. Ayyee xumureen jira. Galatoomi yaada dhiyeesseef asumaanii yeroo dubbattan oduu joonii yaada ofiin jalqabaniin dura ragama dhiyeessuun gaariidha. Akkuma maqaa joon illee dubbisee jedhe atillee ragama dhiyeessuun kun immoo akkanaati waan akkanaati jechuudha explain goonu caala exactly ragama akka dura dhiyeessaattu. Yaa garii itti funa wanti dhiyeesse jaa ragaa wanti dhiyeesse yoo jiraate qabatee naa gaafa. No. Jechoota lama fayyadamti. Jira akka wannoo ciccitan kanniinii fi mee kunin jedhama waan jette jechisan hin jedhe malee jechoota ragaa dhiyeessite rakkina hin qabu. That's right. Go ahead. Okay, John, yoo qophoofte natti himi. Baga. John sagaleen koo jira? Anuma wanna beeku kanaani adeemsa beeku naamusa beeku. Gurbaan keessa kun kiristaanaa kun nam fedha maaliif jedhu? Yaa injira poolisiin dagatina taphtabillee godha. Koomenti wanti John koi na isa. Koomenti wanti cufaaruu fi yeroo namoonni jechoota adda addaa barreessanii isin lamaanuu Joonii fi Ahmed illee hubadha. Yeroo namoonni jechan taane wal faana barreessan saniif koomenti cufaaraa yoo tasgabbooftanii share gochuu qof achiin booda kan ta'e koomenti nan bana garuu jechoota akkasiitiif koomenti nan cufaa itti fufi Joon. Yoo qophoofte natti himi waan godha. Itti jira.
Qomne amma. Waan baay'ee dubbataa ture mee wanta ni kaase daqiiqa akka shanii saboo. Irra deebi'ee reaaktii nama. Irra deebi'ee bakka itti fufi. Siiqabeeraa itti fufi bakka. Itti fufi. Wantoota inni dubbataa ture boodatti irra deebi'ee reaaktii nan godha. Hundumti isaa wanti deebii qaba. Amma garuu quraana inni kuni jecha waaqaati jecha Allaati jedhu kun dubbii seexanaa ta'uu isaan isinitti agarsiisa kitaaba isaaniirraa. Quraanni dubbii waaqaa osoo hin taane dubbii seexanaa ta'uusaa. Sahii al-Bukaarii kan argaa jirtu hadiisa 438 irratti yookiis immoo lakkoofsa 3215 irratti gara Muhammad dhufaniiti maal ittiin jedhanii akkamitti wahiin kun gara kee dhufaa jedhanii gaafatan hadiisa kanarratti. Wahiin akkamitti gara kee dhufaa jennaani yeroo tokko bifa ergamaa fakkaatee dhufa. Yeroo tokko immoo sagalee bilbiltuu dhageessisaa gara kiyya dhufaa jedhe kun hadiisa kana qabataniitu. Sagalee bilbiltuu dhageessisaa gara kiyya dhufaa jedhe. Ayyee sagalee bilbiltuu kun immoo kan eenyuuti jedhee ofii masaatii dubbataa tureera. Amma Allah biraa dhufe wanti inni jedhu kun ilaal argumentiin kun jalqabaa quraanni jecha seexanaa akka ta'e isinitti agarsiisaa jira. Tafsiira suuraa 15:34 hanga 38 irratti Ibn Kathir irratti Allaan gaafa seexanaa baaree bifni isaa bifa ergamootaarraa bifa kan biraatti sagaleen isaas bifa sagalee bilbiltuutti akka geeddaramu godhee jedha. Kanaaf amma guyyaa qiyaamaatti sagalee bilbiltuu kan dhageessisu hundinuu eenyudha kan seexanaati jedhe. So Muhammad akkamitti wayii fudhataa ture sagalee bilbiltuu dhageessisaa gara isaa dhufaa ture. Sagaleen bilbiltuu kan eenyuti kan seexanaati. Kanaafiyyuu quraanni kun kan biraa dhufe kan seexanaa akka ta'e akkasiin naa beektanidha. Inni kan biraan quraanni kuni maalidha? Jettanii yoo na gaafatan quraanni kun abjuu laaqamaa akka ta'een isinitti agarsiisa yookiis immoo afoola akka ta'een isinitti agarsiisa. Quraanichumatu ofii isaatii jazba. Inni jalqabaa abjuu laaqamaa quraanni kun irraa waraabameen amma kana isinitti agarsiisuu barbaada. Abjuu laaqamaan irraa waraabame. Suuraa 21 suuraa Al-Anbiyaa keessatti barkit kun kanan ofii kooti qopheeffadheedha waan biraa isinitti fakkaatini. Suuraa 21 ayata 5 irratti quraanni kun abjuu laaqamaadha jedhanii jedha. Akkasumas immoo suuraa 74 ayata 24 irratti quraanni kun falfala nama biraarraa waraabameedha jedhanii jedha. So falfala akkamii irraa waraabame quraanni kun dhuguma falfala irraa waraabame kan jedhuun yoo ragaadhaan isinitti agarsiise wayya. Kun argaa jirtu amma fakkeenyaaf quraanni kan jedhu as keessatti kuni kitaaba Genesis yookiis immoo kitaaba afoola warra Yihuudotaadha. Afoola warra Yihuudotaa kana keessaa dhaqanii yoo dubbifattan peejii 14 irratti isa bifa fakkeenyaa isaaf haasagalu jedha. Suuraa 5ffaa keessatti maal jedha? Allaani seexanni yookiis ibliisni Addaamiif sujuuda gochuu diduu isaarraan gad darbatame jedha. Addaamiif sujuuda gochuu diduu isaarraan gad darbatame jedha. Afoolli kun kitaaba History of lakunoo kanarra kan isin argaa jirtanii History of Addaamiin Hewaan kan jedhurraa kan fudhatamedha. Afoolli kun kan inni irraa fudhatame. Maaloo faajira. Lakunoo amma sirriitti quraana maan binne. Waan ta'eedhaaf jechuudha. Suuraa 21 irratti Abrahaamii suuraa 21ffaa suuraa Al-Anbiyaa keessatti Abrahaam waaqa tolfamaa ariyatamee abidda keessatti darbatame jedha. Afoolli kun eessarraa fudhatame lakunoo? Abrahaam. Seenaa rabbiin nu himeedha gowwa. Kuni Abrahaam achitti darbatamuu isaa kan nutti himu. Afoolli kuni kitaaba afoola warra Yihuudotaa kanarraa fudhatame. Kitaaba afoola warra Yihuudotaa kanarraa fudhatame. So manni banutti egaa quraanni maddi isaa maalidha? Afooladha malee Allah biraa kan taanedha. So quraanni kun jecha waaqaa miti kan nuti hin jenneef quraanni kun maddi isaa waaqayyoo miti kan nuti hin jenneef kunooti. Banee jira arguu dandeessu. Inni kan biraan quraanni kun maddi isaa waaqayyoo miti kan nuti hin jenneefi namni quraanni kun irratti bu'e ofii masaatiyyuu nama rakkoo sammuu qabu waan tureedhaaf. Nama rakkoo sammuu qabu. Hadiisa keessatti yeroo baay'een dubbanna maajikiin irratti hojjetame nama seexana yookiis jinnii wajjin seksii gochaa buleedha Muhammad namni isaan ergamaadha jedhan kun. Fiixee gaaraatti ol ba'ee hadiisa sahii Bukaarii 292 irratti yoo dhattanii ilaaltanii fiixee gaaraa irratti ol ba'ee of ajjeesuudhaaf nama yaadaa buleedha. Us faraddu iddoo ibaadaati. Kana qofa miti mee waa tokkoon isinitti agarsiisa. Nama soba dubbataa tureedha Muhammad. Kunoo kitaaba Al-Tabarii kan argaa jirtu. Namni isaan nabiidha ergaa waaqaa biraan of fide jedhanii nama sobaa tureedha. Suuraa 160 keessatti agarsiisa. Kunoo kitaaba Al-Tabarii kana keessatti yeroo darbe sitti agarsiifne jira kitaaba kana.
Kuno, I have fabricated things against God. Allah soba uumen jira jedha. Namni ani sobaadhaaf hin jedhu dubbii dhugaa nuu fidee jettee akkamittiin anatti himta. Ani Allah irratti soba uumeera jedha. Mee Quraanichi falmii garaagaraa dhiyeessaa ture. Falmii garaagaraa dhiyeessaa ture. Fakkeenyaaf jiinnoonnii fi namoonni yeroo walitti qabamanii fakkaataa Quraana kanaa haa fidanii jedha. Fakkaataa Quraana kanaaf fidan namoonni fi jiinnoonni walitti qabamanii jedha. So Muhammad Quraana jinnii yookiis Quraana seexanaa qaraa akka ture isinitti agarsiisa. Falmiin Quraana sun soba ta'uusaa kan isin ittiin beektanii Muhammad Quraana kana waan fakkaatu mee haa fidan yoo danda'a. Maala jindoo biraadha kunoo kitaaba Alxabarii kana keessatti kunoo argaa jirtu. Satanic verse. Satan cast on his tongue to praise. Asumaan argaa jirtu falmii dhiyeeffataa ture Quraanni kun. So Muhammad Quraana seexanaa qaraa ture laanu keeyyata kana. Kitaaba seenaa Alxabarii irraa argaa jirtu. These are the high-flying cranes. Verily their intercession is to be desired. Surah Haji, Surah 22ffaa naqabadha. Surah 22ffaa ayata 5 al-Jalaliyaan tafsira al-Wahid dhaqaati dubbifadha. Muhammad Quraana seexanaa qaraa ture. Jinnoonniif namoonni walitti qabaman fakkaataa Quraana kanaa fidanii jedha. Jinniif seexanni tokko akka ta'e Quraanumatu nutti hima. Suuraa 18ffaa ayata 50 irratti Allaan jinnii ibiddarraa uume. Dhimma seexanaa qaraa turuusaa isinitti agarsiisa. Himannaa Quraanni kun dhiyeeffate keessaa inni kan